Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkamiin nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah. Baga nagaa naaf taatanii. Isiniin jedha isinillee isinirraa badeetiin ture ijoolleen baay'een keessan gaafis gaafanne maa baddee gaafii hedduu tokko na gaafatame jechuudha. Osoo biyyaa hin galin gizima biyya galuu hedduusan gaafa biyya galte haala biyyaa laaliitii nutti himii. Akkaataa biyya laaliitii nutti himii warra jettan fa'aatu jira viidiyoon hojjedhu warra jettan fa'aatu jira haala garagaraatiif viidiyoo isin hojjechuun natti hin tolle jechuudha. Inshaallah amma viidiyoo babbareeda qabadheetiin isinii dhufa jedha yoo rabbi jedhe. Innillee gaafiin isin gaafattan keessa hedduun keessan jechuudha. Waa'ee maal hojjenna biyya gaafa gallee maallaqa gamiitiin waa hojjechuu dandeenya gaafa biyya bilbileetiniin waan haganaatiin maal hojjechuu danda'a gaafa nan jedhuun naganaa homaa siin hojjetu naan jedhanii abdiina kutachiisanii warri biyyaa yookaan maatiin warra jedhan fa'aatu jira jechuudha. Isa kanaanis wal qabate inni biraa immoo maalidha mana ka ijaarame bitachuun wayyamoo lafa duwwaa bitannee ofii keenya irratti ijaarachuu wayyaa kamtu nu qallalaa yookaan kamtu nu salphataa warri jettan hin jirtan jechuudha. Wallaahi dhugaa dubbachuuf bituunis guddiidha ijaaruunis akkasuma hin ulfaata jechuudha. Garuu waa hundaafuu ka ofii keessanii ijaarattan sawwayye jechuudha. Ofii keessanii ijaarattan wayya maaliif waanuma hundaafuu manni gurguramuuf ijaaramee fi manni ofii keetii keessa jiraachuuf ijaaramte baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Isaan gurgurmaaf akkuma argan goggodhaniitumaan gubbarri hin bareeda geessi isaa garuu hin fayyadu jechuudha. Manni sun yookaan waa wayii yookaan shintibeetii isaa seeraan kwalitii yoonnoon lafaa baasanii siin hojjetanii yookaan manuma saniiyyuu waalikkiin isaa yookaan akka seeraan lafaan baane ta'a akka seeraan hin hojjetamne ta'a. Akkasumallee hin jiraami waa hedduu jechuudha. Ofii keetii ijaaratte immoo waa hunda xiyyeeffattee hubattee ilaaltee waan ijaarattuuf birriinis waddadu kan ofii keetii ijaaratte sawwayya jechuudha lafa duwwaa bittee. Innaa kanaaf lafa duwwaa bittanii haga humna keessaniitiin suutaan ijaarachuu isinii wayya. Maaliif yeroo takkaan mana guddaa ijaaruu dadhabdanis suutaanis itti dabalaa itti qaxxalaa ijaarachuu dandeessan jechuudha. Yoo mana guddaa jammartan keessaa kifilii lama tokko hatta tokkooyyuu yoo ta'e jalaa xumurataa kaan immoo suuta xumurachuu dandeessan jechuudha. Sababa kanaaf ijoolleen baay'een mana yoo jalqabeetiin hin jedhe xumuruu hin danda'u. Sababa kana ta'eef immoo manuma ijaarame bitachuu naa wayyaa warri jettanii akkasii ufama seestan hin jirtanii garuu kan ofii keessanii ijaartan wayya waanuma hundaafu. Dirqama isa xumuruu odoo hin taane suutaan kifilii tokko lama xumurattanii yoo dadhabdan hojii yoo dadhabdan biraa galtanii suuta jettanii yoo ittis deebuu barbaadan deebitanii irafti fudhattanii suuta wal jala xumurachuu dandeessan jechuudha. Dirqama hundasaa bakka tokko xumuruu waan ulfaatuuf yeroo dheeraas waan nama fudhatuuf jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya haala saniin itti fayyadamuu dandeessan isin jedha warri waa'ee kanaa irratti na gaafattan. Inni biraamu jechuudha maallaqa ganaa qabaa maal hojjechuu danda'a warri jettan jechuudha. Hojiin akkumatti hojjettetti jechuudha. Ati maallaqa hojii baay'ee hojjechuu yoo barbaadde akkasuma maallaqa gahaa qabaachuu qabda. Akkasumallee maallaquma xiqqaarraayin bakka ganaa ga'uu danda'u jette akkasumallee maallaqa haga qabduun hojjechuu dandeetta jechuudha. Waan qabduun hojjechuu dandeessaa jechuudha. Dirqamaa miti kun jechuudha. Amma ijoolleen baay'een birrii 200,000 fa'a harkaa qabaattaniitiin hojii birrii 500,000 600,000 fa'a hawwitan jechuudha. Inni kun sirrii miti. Maaliif maallaquma harkaa qabdassaniin hojjedhaa malee hojii barbaaddan an birrii 500,000 hojjechuu barbaada asuma taa'ee itti hojjechuu barbaada gaafati jettu wanti hunduu akkasuma waddadaa deema. Ammas ittuma dabalaa kunis hojii kana naan ga'u gaafa jettee jalmaa itti dabalaa deemta jechuudha. Hojii ati hojjettu sunis oluma dabalaa deema hojiin ati hojjechuuf karoorfatte sun jechuudha. Kanuma mannaa warri dadhabnee dhukkubsachaatiin hojjetaa jira warri jettan fa'aa hin jirtanii Kanaafannaa maallaqa harkaa qabdanii waan ta'e uumattanii hojjechuu wayyan isin jedha obboleeyyan kiyya.
maaliif maallaqa ganaatiin waan haganaa hojjechuu qaba jettee gaafa of amansiiste hagati maallaqa san bakka jette saniin geettutti hojiin ati hojjechuuf karoora qabdu sunis akkasuma dachaan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf maallaquma harkaa qabaniin suuta hojjetaa yoo deema wayya jechuudha. Asiniin jedhaa warri immoo akkasii of amansiistan yeroo baay'ee jechuudha waan namni isiniin jedhe irrattis hundaa'u osoo hin taane waan wayii ofii murteessuu qabdan jechuudha. Ofii keessanii waa murteessaa. Haa maallaqa naganaa waan siin hojjetu maallaqa haganaa qabaachuu qabda yoo siin jedhan ati immoo haa maallaqa ganaatiin hojima maallaqa xiqqaa hojjechuu qaba hojima haa ta'u. Maaliif dirqama hojii ati filattu hojii guddaa sanis yoo ta'in hojima biraa wayii uumattee hojjechuu qabda jechuudha. Mana namaa ulfaatiin isaa hin beeytanii hojii mana namaa dirqama dhukkubsataa hojjechuun qabdaniin isiniin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa gaafii hedduu keessattuu na gaafate inshaallah isinillee isiniif hin deebisa jedheetiin yaada. Qilleensa keessa jirallee sagaleen kiyyaa yoo baay'ee dhagahamuu baate dhiifaman isiniin jedha. Na akkasii ati hoo maal hojjetta haga biyya galtee warri jettanii saalli biyyaa akkama warri jettanii saalli biyyaas akkuma isin itti jiraattanitti jechuudha jireenya akkuma abbaan itti jiraatetti maaliif akkuma itti jiraatetti jechuudha jireenya akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hojii hojjennaan haalli biyyaa salpha garuu hojii hojjechuu baannaan hin ulfaata hojjechuu qabdan isiniin jedha. Anuma kun hodda galee ji'a lama hin geenne hojis hin jalqabne haga silaa inshaallah hin jalqaba jedheetiin yaadaa hin beekamu. Akkasuma isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa gaafii keessan tokko tokkoon isinii deebisa dheetiin yaadaa inshaallah isiniin jedha hin badu du'aayii godhaan isiniin jedha.